Samiwa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجانا بشتور بتوجيا بقى نجا كيسنا بسرعتني اسم دارنا سبسكرايب نعملها سبسكرايب بتون هندقتنا أبي بقى إبرد تفوق بالإكسين دزرا. Hey, Samiwa. هاي نجاس نينجر إجرا أما جرا بروم سكينة ديمنا سرتنا هدو فاجت جودا واي فيسبوك سنيت أجرسيسا جودا فيسبوك كان سنيت أجرسيسا فيسبوك كان حتى جودا كمودي سا كم جيرنا إسجل سنيت أجرسيسا جودا دارك مودي سا كم جيرنا مقا كم جيرنا نا كسمة lakkoofsa akkamitti gara biraatti jijjiirachuu dandeenya koonfarmii akkamii godhuu dandeenya kadhu meekas seenna as bira dhuftanii jechuudha kun sarara sadiin kana bira argaa jirtanii miti as bira dhaxxuu jechuudha as bira haala kanaan isinii baasaa jechuudha dark mode kun as bira jira anama dark mode irra deeffadhee jira bakka kana tuxxanii jechuudha aspira tuxxan akkana adiita akkasuma deebisanii yoo ammas tuxxan akkana bifa gurraacha isin deebi'a ija isin miidhu gaarii tokko isiniif ta'a jechuudha akkasuma dammoo maqaa keessan gara maqaa biraatti jijjiirachuuf yookiin dammoo lakkoofsa keessan jijjiirachuu barbaadan setting bakka itti kana tuxxanii jechuudha setting bakka itti tana aspira ni tuxxuu jechuudha achi akkasuma gad deemtanii aspira information bakka kana aspira ni tuxxuu jechuudha kuno aspira maqaa jijjiirachuu barbaadan aspira akkasuma email address phone number yoo jijjiirachuu barbaadan achi bira tuxxanii jechuudha amma mee bakka maqaa jijjiiran san ilaallaa jechuudha akkana isinii baasaa jechuudha akkanatti change order of name bakka jedhu kanatti bakka kana tuxxanii jechuudha kuno haala kanaan maqaa gara barbaadan deeffattanii jijjiirachuu ni dandeettu jechuudha ammas deebitanii of duuba deebitanii bakkuma amma reefii kanatti deebitanii ammas as bira dhuftanii jechuudha achi bira dhaxxanii phone number keessan jijjiirachuu barbaadan achi as bira dhuftanii jechuudha remove bakka jettu kana ni tuxxuu jechuudha kun as bira jechuudha akkanatti ni tuxxu erga tuxxaniin booda maal gootanii bakka tana dhuftanii jechuudha bakka tana dhuftanii arramuu qabdanii jechuudha bakka kana arramtanii jechuudha achi booda as bira dhuftan remove number bakka jedhu kana gara kana remove balleessuudhaaf jechuudha kan biraa deebisaniitiin confirm gootu jechuudha akkana isin fida aspira password keessan ni galchitu achiin booda password keessan yoo galchitaniitiin jettan maqaa keessan isin fida lakkoofsa bakka lakkoofsa isin fida ka jalqaba irratti wanna duraanii galchitanii achiin booda haarawaa galchitanii akkasi jijjiirachuu ni dandeettu isin ja'a galatooma haga barumsa biraatii wajjin deebinuuf nagaa Hey, Samiwa.